Ashamar kafuuni akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota TV Mo'aa oduuwwan sa'aatii kanaaf qindeeffanne isin biraa qaqqabsiisna oduu isinitti himuudhaan kan isin waliin turu Ammeeroo Lammiitii nu faana tura. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed muudamoota garagaraa guyyaa har'aa kennanii jiru. Haaluma kanaan Dr. Iyyoob Takkaaleny bulchaa baankii biyyaalessaa fi aadde Innaatalem Mallas sadarkaa ministeeraatti hooggantuu tajaajila koominikeeshinii mootummaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Hooggantoonni kunneen akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 9 bara 2018 irraa eegalanii muudamuu isaanii ragaan waajjira ministeera muummeerraa argame ni mul'isa. Magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa kan ture yaa'ii lammaffaan jijjiirama qabeenya qilleensaa Afrikaa sagantaan ashaaraa magariisaa hooggantoota Afrikaa biratti beekamtii akka argatu taasiseera jechuudhaan ministeera pilaanii fi misoomaa Dr. Fitsuum Asaffaa himanii jiru. Dr. Fitsuum Asaffaan yaa'icha ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin yaa'ichi sagalee waloo Afrikaa kan qabate diklaareeshinii Finfinnee raggaasisuun xumuramuu yaadachiisani. Diklaareeshiniin kun sagantaa ashaaraa magariisaa Afrikaaf akka fakkeenyaatti akka ta'u taasisuun beekamtiin kennamuufis ibsanii jiru. Haaluma kanaan jijjiirama qabeenya qilleensaaf furmaata Afrikaa kennuun karaa ittiin danda'amuu fi hidhii guddichi haaromsaa jijjiirama qabeenya qilleensaaf furmaata akka ta'e hubachiisuun danda'ameera jedhani. Itoophiyaan jijjiirama qabeenya qilleensaa irratti muuxannoo qabdu imaammataa fi gochaan mirkaneessuus eerani. Kana malees Itoophiyaan yaa'iiwwan gurguddoo keessummeessuu akka dandeessuu fi Finfinneen magaalaa guddoo dippiloomaasii fi jijjiirama qabeenya qilleensaa Afrikaa ta'uu ishee beeksifamuu eerani. Yaa'ii jijjiirama qabeenya qilleensaa addunyaa COP32 bara faranjoota 2027 gaggeeffamu qopheessuufis qophii ta'uu ishee beeksifsaniiru. Gaheen ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed yaa'ichi milkaa'inaan akka gaggeeffamuu fi sagantaa ashaaraa magariisaan bahataniif yaa'ichi beekamtii kennuus ibsanii jiru. Fooramiin magaalota Itoophiyaa magaalonni akka wal beekanii fi kennaawwan uumamaan qaban waloomaan misoomsuun akka badhaadhaan kan gargaaru ta'uu ministeerri magaalaa fi bu'uura misoomaa caaltuu isaanii beeksisanii jiru. Ministeerri magaalaa fi bu'uura misoomaa caaltuu isaanii fooramii magaalota Itoophiyaa 10ffaa mootummaa naannoo Affaar waliin ta'uun sadaasa 6 haga 10 bara 2018tti mata duree guddinni magaalotaa gahooma Itoophiyaaf jedhuun Samaraa magaalaa Loogiyaatti gaggeeffamu ilaalchisuun ibsa kennanii jiru. Fooramiin magaalotaa bara 2002 irraa eegalee Itoophiyaa keessatti waggaa 2 gaggeeffamaa turuus eeruudhaan kaayyoon isaas magaalota gidduutti miira tumsaa cimsuuf ta'uusaa ibsa kennaniin dubbatanii. Dabalataanis obbolummaa gabbisuun aadaa hojii dorgommii bu'uureffate akka guddisu ibsa kanaan beeksisanii. Fooramiiwwan gaggeeffaman magaalonni dandeettii investimentii, daldalaa fi turizimii qaban kan itti calaqqisiisan akka ta'e itti dabaluun ibsanii magaalonni 150 galmaa'anii qaamolee isaan bakka bu'an akka adda baasanii fi dhaabbileen daldalaa 10 caalan akka hirmaatan ministeerri magaalaa fi bu'uura misoomaa caaltuu isaanii beeksisanii jiru. Egzibishinii fi barreeffamoonni qorannaa dameewwan garagaraa raawwataman kan dhiyaatan yoo ta'u imaammata misoomaa magaalaa ilaalchisuunis mariin akka gaggeeffamu eeraniiru. Sagantaan torbee turizimii Oromiyaa marsaa 5ffaan fulbaana 20 haga 22 bara 2018tti gaggeeffamu ilaalchisuudhaan guyyaa har'aa miidiyaaleef ibsi kennamee jira. Liyaa Taaddasee dabalata isaa akka taanutti simbiraan geessi. Torbeen turizimii Oromiyaa marsaa 5ffaan fulbaana 20 haga 22 2018 ni gaggeeffama. Sagantaa torbee turizimii Oromiyaa marsaa 5ffaa fulbaana 20 haga 22 2018 gaggeeffamu ilaalchisuun ibsi kennameeti jira. Itti aanaan Komishinara Komishinii Turizimii Oromiyaa Obbo Naggaa Wadaajoo ibsa kennaniin sagantaan torbee turizimii Oromiyaa biyya keenya waltajjii biyya alaatti beeksisuu keessatti shoora olaanaa kan qabu ta'uu himaniiti jiru. Itti dabaluunis mootummaan naannoo Oromiyaa Komishiniin Turizimii Oromiyaa akka guddatuuf karoora garaagaraa baasuun Oromiyaa kaartaa turizimii addunyaa irra kaa'uuf imala eegale milkeessuu keessatti hojiileen adda addaa hojjetamaa jiraachuu himaniiti jiru. Torbee turizimii Oromiyaa
sagantaa baay'ee guddaa fi naannoo keenya turizimiidhaan biyya keessaa fi biyya alaatti haala guddaatiin beeksisaa kan jiru mootummaan naannoo Oromiyaa Komishinii Turizimii Oromiyaa of danda'ee akka inni hundaa'u murtii seena qabeessa erga godhe booda komishinichi karooraa fi tarsiimoo akkasumas immoo tooftaalee garaagaraa bocuudhaan turizimii Oromiyaa kana sadarkaa irra jirurraa sadarkaa guddaatti ceesisuudhaaf hojiilee hojjechuu barbaachisan maal fa'aadha jedhee erga dabaasee booddee wantoota jalqabe keessaa tokko taatee flagship ta'ee adda ta'ee Oromiyaa sirriitti waltajjii addunyaa irratti beeksisuudhaan. Kaayyoon sagantaa kanaas bara kana kalaqaalee garaagaraa Oromiyaan qabdu addunyaa beeksisuu akkasumallee qabeenya turizimii Oromiyaan qabdu beeksisuudhaas jechuun himaniiti jiru. Dabalataanis walta'iinsa mootummaa fi miti mootummaa waliin ta'uun qabeenya qabnu beeksisuu, carraa investimentii babal'isuu, aadaa hawaasa keenyaa dhaadessuu akka ta'es obbo Naggaa Wadaajoo himaniiti jiru. Kaayyoon torbee turizimii Oromiyaa kana bakkeewwan hawaasa turizimii Oromiyaa keessa jiran yookaan immoo qabeenya turizimii Oromiyaan qabdu kan aadaa kan seenaa fi kan uumamaa hunduma isaa walitti qabuudhaan iddoo tokkotti beeksisuudhaan yaa'iinsa turistii akka dabaluuf kan taasisudha jechuudha inni tokkoffaan. Lammaffaan walta'iinsaa fi hariiroo qaamolee mootummaa miti mootummaa fi dhaabbilee addunyaa wajjiniin uumuudhaan miidiyaalee addunyaa miidiyaalee biyya keessa wajjiniin uumuudhaan akka dhaadheeffamuu fi gama biraatiin aadaa dhaadheessuu hariiroo ummatoota hariiroo hawaasaa wajjin qabnu beeksisuu wajjin wal qabatees hojii gahee olaanaa qabu. Biyyoonni garaagaraa ni hirmaatu boodarratti ittiin deema. Kan biraa biraandii viizit Oromiyaa jedhu yeroo ammaa kana Oromiyaa jettanii yookaan waa'ee biraandii yeroo dubbattan viizit Oromiyaa isinii dhufu. So viizit Oromiyaa kun Oromiyaa daawwadhaa jechuudha. Biraandiin kan kun Itoophiyaa Land of Origins jedhu wajjiniin waliin ta'ee addunyaa hundumaa bira akka gahuu fi Oromiyaa akkatti beeksisuuf carraa guddaa banaa jechaadha kaayyoon isaa kana. Sagantaan kunis kan geggeeffamu egzibiishiniin bakkeewwan turizimii naannoo keenyaa beeksisu akkasumallee naannolee biraa afiiruun akka beeksifatan gochuu, dhaabbilee turizimii biyyoota garaagaraa waliin hojjechuu, agarsiisa aadaa garaagaraa, marii paanaalii, badhaasa turizimii gosa 20 olii fi qophiilee garaagaraan kan geggeeffamudha. Tokkoffaan egzibiishiniin jira. Egzibiishiniin kun sirriitti egzoost goonee beeksisna. Badhaasa turizimii bara baraan geggeeffamu Oromiyaa Turizim Awaard kan jedhamu itti fufaa marsaa shanaffaadhaaf. Bu'aan sagantaa kana irraa argamus Oromiyaa kaartaa addunyaa irratti ol kaasuu, dhaabbileen daldalaa hariiroo isaanii akka cimsan gochuu, aadaan Oromiyaa waltajjii addunyaatti akka beekamu gochuu irratti faayidaa olaanaa kan qabu ta'uu itti aanaan komishineraa Komishinii Turizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo ibsa kennaniin ifoomsaniiti jiru. Bu'aan inni fiduu danda'u turizimii dhaadheessuu keessatti Oromiyaa kaartaa addunyaa irratti keenya kana ittuu visible akka taate ittuu akka mul'atu gochuu keessatti gahee olaanaa qaba. Business to business relation uumuu kan immoo biizinasonni daldaltoonni yookaan dhaabbileen daldalaa biraa wajjiniin hariiroo akka uummatan waltajjii ta'ee tajaajiluudhaan hariiroo daldala addunyaa keessatti qabnullee qooda qabnullee akka nu cimsuufillee karra banaa. Aadaa Oromoo immoo waltajjii addunyaa irratti akka beeksifamu taasifama. Maaliif namoonni idil addunyaa irraa iddoo kanatti dhufan kun waa'ee Oromoo waa'ee Itoophiyaa baratanii biyya isaanii dhaqanii immoo himu. Paanel discussion ni jira. Walumaa galatti torbeen turizimii Oromiyaa qabiyyee kana fakkaatan of keessaa qaba. Sagantaa kana irrattis keessumoonni biyyoota garaagaraa kan akka Keeniyaa, Ruwaandaa, Burundii, Ugaandaa, Jibuutii fi Namiibiyaa kan hirmaatan yoo ta'u akkasumallee miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaa ni hirmaatu jedhameetu eegama. Dhaabbileen turistii idil addunyaa biyyoota Keeniyaa, Ruwaandaa, Burundii, Ugaandaa, Namiibiyaa fi Jibuutii irraa ni argamu. Akkasumas immoo naannoleen waajjiroleen yookaan biirooleen turizimii naannolee irraa ni argamu. Tuur opereetoroonni biyya kana keessa jiran illee ni hirmaatu. Miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaa illee ni hirmaatu. Torbeen turizimii Oromiyaa qaamolee hundaaf banaa yoo ta'u namni kamiyyuu irratti hirmaachuu ni danda'a. Agarsiisaa fi baazaarii Irreechaa bara 2018 walta'iinsa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkasumas Hagaree Event and Promotion fulbaanaa 18 haga 23 akka gaggeeffamu ibsamee jira. Dabalata oduu kanaa Gammachuu Tasammaa akka jaanutti qindeessuudhaan isin biraan ga'a. Agarsiisii fi baazaariin Irreechaa 2018 walta'iinsa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee
akkasumas iventii piroomooshinii hagariitiin fulbaana 18 hanga 23 akka gaggeeffamu ibsame. Irreechi ayyaana galateeffannaa guddaa kan waaqaa bacaqii gannaa dabarsee booqaa birraa nama qaqqabsiise itti galateeffatanidha. Haaluma kanaan agarsiisii fi baazaariin irreechaa kun barana aadaa kuufamaa uummata Oromoo fi obboloota Itoophiyaanota biroo kan kabajuu qofa osoo hin taane agarsiisa daldalaa garaagaraa kanneen akka daldaltoota uffata aadaa fi faayawwan adda addaa oomishan, baankota, ogeessota kalaqaa fi hojii uumtoota, dhaabbilee riil isteetii fi biiroon oomishaa fi tajaajila isaanii akka itti dhiyeessan ta'us hoogganaa itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Daraaraa Katamaa ibsaniiru. Egaa akkuma beekamu ayyaanni irreechaa uummata Oromoo biratti akkaataa duudhaa fi safuu isaatiin ayyaana galateeffannaa uummanni Oromoo garaagarummaa ilaalchaa, garaagarummaa amantaa fi garaagarummaa siyaasaa malee tokkummaadhaan jaalalaan waaqa isaa uumaa isaa kanatti galateeffatuu fi ayyaana galateeffannaa ta'uun isaa beekamaadha. Egaa uummanni Oromoo ganna akka dukkanaatti, birraa immoo akka ifaatti kan inni ilaalu. Bacaqii gannaa yookiin immoo dukkana keessaa ba'ee gara ifaatti ba'u kana uummanni Oromoo sababeeffachuudhaan ayyaana galateeffannaa tokkummaadhaan walitti ba'ee bakka garaagaraatti horaawwan addaalee jalaa uummanni Oromoo qabu keessattuu hora Finfinnee fi hora Arsadeetti uummanni Oromoo waaqa isaa walitti ba'ee kan galateeffataa turee fi kan galateeffataa jirudha. Dabalataanis ayyaana irreechaa hambaa uummanni Oromoo addunyaadhaaf gumaachee fi ayyaana qaama sirna gadaa ta'ee sadarkaa idil addunyaatti hambaa addunyaa ta'ee galmaa'e ta'uunsaa beekamaadha. Kanuma giddu galeessa godhachuudhaan xiyyeeffannaa mootummaan naannoo Oromiyaa misooma aadaa, aartii fi seenaa uummata Oromootiif kenneen yeroo dhiyoo kanaasitti mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsa aadaa ifoomsee duudhaa fi safuu ganamaatti adeemnu jechuudhaan hojiileen misooma aadaa, aartii, seenaa fi safuu uummata Oromoo hojjetamaa kan turan ta'uunsaa beekamaadha. Kanuma giddu galeessa godhachuudhaan guyyaa irraa kana baazaarii fi egzibiishiniin irreechaa fulbaana 18 hanga 23tti giddugala agarsiisa magaalaa Finfinneetti yookiin immoo Addis Ababa Exhibition Maakal kan jennutti qophaa'ee kan jiru kun qaama haaromsa aadaa uummata Oromoo fi qaama kabaja ayyaana irreechaa ta'ee oomishaaleen aadaa, kalaqaawwan aadaa fi indastiriiwwan garaagaraa kan itti beeksifaman, oomishtoonnii fi dhaabbileen garaagaraa kan irratti hirmaatanii fi qindoomina biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa, bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi dhaabbata agaree Events and Promotion jedhamuun sagantaan kun qophaa'ee kan jiru ta'uu isaati. Egaa hojiin yookiin immoo sagantaan baazaarii fi egzibiishinii kun eenyummaa uummata Oromoo beeksisuu keessatti uummata Oromoo fi dhaabbilee oomishaalee garaagaraa qabatanii gabaa kana irratti dhiyaatan walitti fiduu keessatti, walitti hidhamiinsa gabaa uumuu keessatti, akkasumas hojii haaromsa aadaa milkeessuu fi lafa qabsiisuu keessatti gaheen isaan taphatan baay'ee olaanaa waan ta'eef mootummaan xiyyeeffannaatti kennee hojii baazaarii fi egzibiishinii qindoomina bulchiinsa magaalaa Finfinnee biiroo aadaa fi turizimii fi akkasumas immoo dhaabbata kana waliin qopheesseetii kan jiru. Kanaaf ayyaanni irreechaa madda galii turizimii ta'ee yaa'insa turistii harkisuudhaan akkasumas uummata Oromoo qofa biratti osoo hin taane uummata Oromoo fi sabaaf sablammii walitti fiduudhaan tokkummaa biyya kanaa ijaaruu keessatti dabalataanis madda galii turizimii ta'uudhaan ayyaanni kun fuula gaarii naannoo keenyaa fi biyya keenyaa ijaaruu keessatti shoorri isaa baay'ee olaanaa ta'uu isaati. Ayyaana kana qofa osoo hin taane qaama ayyaana kanaa kan ta'e hojiin baazaarii fi egzibiishinii kun ayyaana irreechaa madda galii taasisuu fi irreechi shoorri inni dinagdee fi guddina biyyaa keessatti akkasumas dinagdee fi guddina naannoo keenyaa keessatti qabu ol kaasuu keessatti gaheen isaa baay'ee olaanaadha. Bifuma wal fakkaatuun oomishaaleen garaagaraa kan itti beeksifaman, walitti hidhamiinsi gabaa kan itti uumamu akkasumas immoo hunda caalaa aadaan keenyaa fi aadaan sabaaf sablammii kan itti beeksifamuu fi uummanni keenya uummata kaan waliin sabaaf sablammoota biyya kana jiran waliin oomishaalee isaa kan itti beeksifamuu fi kan itti walitti dhufu akkasumas oomishaaleen aadaa fi aartii,
oomishaaleen qonnaa fi bu'aaleen qonnaa akkasumas oomishaaleen industirii garaagaraa fi kalaqaawwan garaagaraa fi tajaajilli garaagaraa kan itti beeksifamuu fi itti gurguramudha. Kanaaf uummanni keenya bal'aan dhuftanii oomishaalee naannoo keenyaa fi biyya keenya keessatti oomishaman irraa akka fayyadamtan akka bitattan dhaabbileen tajaajila garaagaraa fi oomishaalee garaagaraa qabdan immoo giddugala kanatti dhufuudhaan sagantaa kanarratti hirmaachuudhaan oomishaalee keessan kan itti beeksifattan kan itti gurgurattan ta'uusaa gamanumaan carraa kanatti akka fayyadamtan dhaamsa isinii dhaama. Aadaa kan guddifatu abbaadhaa. Aadaan nafa keenya, aadaan eenyummaa keenya, aadaan dinagdee keenya waan ta'eef uummanni Oromoo oomishaalee sitti gurguraman kana dhufee akka daawwatu eenyummaa isaa akka beeksisu gamanumaan dhaamsa keenya isinii dhaama. Irra deebi'ee baga jala bultii ayyaana irreechaa fi masqalaa geessan baga bacaqii gannaa baatanii boqaa birraa geessan isiniin jechuu barbaada. Ulfaadha galatooma. Irreechi gama dinagdee magaalattii guddisuu keessatti shoora guddaa akka taphatu kan himan hoogganaa biiroo indaastirii magaalaa Finfinnee Dr. Efreem Gizaw keessummoota biyya garaa garaarraa ayyaanicha kabajuuf dhufanitti oomishaaf tajaajila jiru bifa qindaa'aa ta'een akka kennamuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Akka magaalaa Finfinneetti irreechi dirree masqalaaf gamtaa Afrikaa biratti kan kabajamu yommuu ta'u, irreecha mallattoo tokkummaaf waloomaa ta'e kana milkiidhaan akka xumuramuuf qophiin barbaachisu godhamaa akka jiru ibsaniiru. Hojii gaggeessaan olaanaa iventii piroomooshinii Hagaree obbo Xilahuun Caalaa gama isaaniitiin baazaariif egzibishinii irreechaa fulbaana 18 hanga 23 kan gaggeeffamu yoo ta'u, uummanni martinuu irratti argamuun agarsiisaaf baazaarii kanaa daawwatanii oomisha achirratti dhiyaatee akka bitan akkasumas dhaabbilee oomishaaf tajaajila isaanii beeksifachuu barbaadaniif waamicha dabarsaniiru. Dhaabbati keenya dhaabbati Hagaree Event and Promotion biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa wajjin akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjin ta'uudhaan egzibishinii fi baazaarii guddaa ta'e yeroo lammataatiif giddugala bulchiinsa egzibishinii bulchiinsa magaalaa Finfinneetti akkaataa adda ta'ee fi sirna ho'aa ta'een fulbaana 18 jalqabee hanga fulbaana 23tti gaggeessaa. Fulbaana 23 immoo giraand konsertii baay'ee guddaa ta'een gaggeeffama giddu magaalaa sanitti. Egzibishinii baazaarii kana qofaa odoo hin ta'in guyyaa egzibishiniin kun itti gaggeeffamu gaafa jalqaba banamee kaasee amma gaafa kamisaatti oomisha garaagaraa oomisha baay'ee bal'aa ta'etu irratti dhiyaata. Oomisha uffannaa aadaa adda addaa diizaayinii adda addaatiin kan miidhageedha. Nyaata aadaallee akkuma kana namooti sirriitti nyaata aadaa kana qopheessuudhaan sirriitti beekaman giddugala kanatti argamanii argisiifatu. Dhugaatiiwwan aadaa ta'ellee akkasumatti anitti dhiyaatanii meeshaaleen industirii garaagaraa bal'inaan kan irratti argaman ta'a. Baay'ee sirna ho'aadhaan ijoolleen illee bakki itti taphatan kan itti qophaa'e waan baankoliin garaagaraa kan itti hirmaatan baay'ee egzibishinii guddaadha. Haaluma kanaan namooti egzibishinii kanatti oomisha isaanii akkasuma tajaajila adda addaa illee itti argisiifachuu barbaadan kan galmaanii itti hirmaatanidha. Warri immoo dhaabbata isaanii sirriitti akka beeksifamuuf barbaadan ispoonsara gochuudhaan kan itti hirmaatan ta'a. Kanaaf gamanumaanii dhaabbatoota adda addaatiif akkasuma warra achitti oomisha isaanii gurgurachuu barbaadaniif gamanumaan affeerraa guddaa kan itti dhiyeessu ta'a jechuudha. Galatooma. Ambaasaadara Ekspoo bara kanaa kan taate Aadde Liyuun Gamasheetiin Ekspoo giddugalaa egzibishinii guyyaa 6 turu kanarratti wantoota duudhaa fi safuu uummata Oromoo beeksisan kan irratti dhiyaatu ta'uusaa ibsiteetti. Yooyaa babaaroo isiniin jecha maqaan kiyyaa Liyuunaan jedhanii ambaasaadara Ekspoo bara 2018 kana
So expo kanarratti wantoota adda addaatu jira agarsiisa aadaan wal qabate akkasumas expoon kun naga guyyaa 6 tura. Guyyaa 6 kana keessatti wantoota faaya aadaa uummata Oromoo agarsiisan safuuf safiifannaa aadaa uummata Oromoo waan agarsiisan wantoota kanneenitu jira. Exhibition maakaleetti yookaan giddugala exhibitionitti kan inni qophaa'u. Expo kana wanta adda godhu keessaa yeroo ammaa kan hidha laga Abbayyaa xumuramuu wajjin wal qabate expoon kun yeroo lammaffaaf kan inni qophaa'aa jiru kun adda isa tolchaa jechuudha. Irreecha baranaa wanti adda godhu keessaa tokkoffaa irreecha expo baranaa irratti wanti adda godhu expo bara darbee waan aadaa wal qabatu qofaadha kan irratti hirmaate. Expo baranaa immoo namoonni waa gurgurachuu danda'an hundi industiriin dabalamee jira. So kanaaf muuxannoowwan waggaa darbee hanqinoota waggaa darbee jiru furree haala sanaatiin amma immoo bareechinee dhiyeessuudhaaf qophii keenya xumurree jirra jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti leenjiin dandeettii raawwachiisummaa cimsuu hooggansaa sadarkaa magaalaa hanga aanaalee magaalicha irra jiraniif guyyaa har'aa kennamee jira. Sadarkaa itti aanaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa Shaggar magaalaa ammayyaa yaadama haaraan beekumsaan hundooftee fi beekumsaan hoogganamtu waan taateef leenjiin beekumsaa fi dandeettii cimsuu karaa itti fufiinsa qabuun hooggansaaf kennuun murteessaa ta'uu himani. Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa hooggansaa cimsuu kennamaa tureen hojiiwwan akka magaalichaatti hojjetamaa jiran qulqullinaan milkeessuu keessatti gumaacha guddaa qabaachuu himuudhaan leenjiin amma kenname kunis potenshaala magaalichi qabu hubachuudhaan fedhii hawaasa magaalichaa guutuuf karaa itti gaafatamummaa qabuun qulqullinaan hojjechuuf galtee guddaa ta'uus kaasani. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaggar obbo Alamaayyoo Tulluu ammoo gama isaaniitiin barbaachisummaa leenjichaa irratti haasaa taasisaniin leenjichi dandeettii raawwachiisummaa hooggansaa cimsuu akkasumas qormaataawwan qolachuu fi gara carraatti jijjiiruun hojiiwwan roga hundumaan akka magaalichaatti qabame sadarkaa olaanaadhaan xumuruun fayyadamummaa hawaasa magaalichaa milkeessuudhaaf gumaacha olaanaa qabaa jedhani. Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa hooggansaa cimsuu kanarratti sadarkaa itti aanaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa Afayaa'ii mana maree magaalaa Shaggar kabajamoo obbo Qabatoo Albee akkasumas itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaggar obbo Alamaayyoo Tulluu dabalatee hooggansi sadarkaa magaalaa hanga aanaalee jiran irratti hirmaatanii jiru. Oduun keenya ammalleen akka itti fufetti jira. Gara odeeffannoowwan baargamaatii arganneetti wayitaa isin dabarsinu ammoo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp miidiyaalee isaaniin morman akka cufuu malan dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp buufataaleen televezyiinii tokko tokko hayyamni isaanii fudhatamuu akka danda'u dubbatanii falmaa mirgaa fi ogeessaa miidiyaa Chaarlii Kaarkii irratti ajjechaa torban darbe keessa raawwatame ilaalchisee qophii koomeediyaaniin Kiimeel jedhamu ABC irratti qof dubbii dabarse hordofee murtoo kana irra ga'uu isaaniitu eerame. Miidiyaan kun yaada inni ajjechaa koonsarvaatiivii Chaarlii Kirk irratti kenne irratti falmii uumameen booda sagantaa qoosaa kanaa yeroo hin murtoofneef addaan kutuu beeksisee jira. Gaazexeessichi garee faallaa Tiraamp dhaabbatan keessaa akka ta'ee fi yaada Riippaabilikaanotaa akka mormuutti yaadnis irratti ka'ee jira. ABC'n sagantaa isaa Jimmy Kimmel Live jedhu erga koomishiniin federaalaa yaada qoosaa kana hordofee tarkaanfii akka fudhatu akeekkachiiseen booda haqe. Tiraamp daawwannaa mootummaa irraa gara United Kingdom osoo deebi'anii bakka tokkotti buufataaleen TV 97 na mormuu isaanii hubadheera jedhani. Haa ta'u malee miidiyaalee kana dantaa uummataatiif itti gaafatamummaa jala galchuu itti fufnas jechuun dubbachuu isaanii gabaasni BBC ni addeessa. US murtee UN Gaazaatti nagaan akka bu'u gaafatu yeroo 6ffaadhaaf mormitee jirti. Efreem Malkaamuu dabalata qaba.
Ameerikaan aangoo sagaleen kuffisuu qabdu yookaan veetoo paawarii ishee fayyadamuudhaan wixinee murtii mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan silaa Gaazaa keessatti dhukaasaa tattamaa duree tokko malee akka dhaabbatu gaafatu yeroo ja'affaaf kuffifte. Wixineen murtii miseensota mana maree nageenyaa 15 qabu kun dararaan waraanaa Gaazaa yeroo dhumaatiif akka xumuramu, lammiileen butamanii jiran akka hiikamanii fi daa'immanii fi haadholee Gaazaa beelaa fi boombiin waxalamaatii jiraniif furmaatni abdii tokko akka kennamu kan gaafatudha. Wixineen kana miseensota 15 keessaa 14 deeggaruun sagalees kennanii jiru. Ameerikaan garuu aangoo sagalee isheen sagalee 14 jiran kana kuffisuu qabdutti fayyadamuun yaada waraanaa Israa'elii fi Hamaas gidduutti gara waggaa lamaaf gaaga'ama guddaa geessaa jiru kana dhaabuuf sagalee kennuu kan didde. Waamichi kun kan dhiyaate yeroo ja'affaaf yoo ta'u yeroo ja'anuu Ameerikaan deeggaruu diddeetti. Kun ammoo yeroo itti Israa'el tarkaanfii waraanaa ishee Gaazaatti cimsitee jirtuuf lammiileen Filistiin haalli hammaataa keessa jiranittis darbees ammoo waajjirri gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii magaalaa Gaazaa keessatti deeggarsi qaqqabaa hin jirretti ta'uu ibsetti waraanni akka dhaabbatuuf sagalee kennuu diduun adda taasisa. Itti aanaan ergamaan Ameerikaa baha giddu galeessaa Moorgaan Ortaagus akka jedhanitti haalli kun Hamaas balaaleffachuu yookaan mirga Israa'el ofirraa ittisuuf qabdu beekamtii kennuu keessatti ejjennoo cimaa hin mul'ifnes jedhani. Kanaaf waltajjii addunyaa irratti Israa'elii fi michuu ishee cimtuun yeroo kamiyyuu caalaa adda baafamanii kan mul'ataniif murteen Yuunaayitid Isteet kun kanuma eegamu ta'uu dubbatanii jiru. Hamaas balaaleffachuu yookaan mirga Israa'el ofirraa ittisuu qabdu beekamtii kennuu dhabuun seeneffama sobaa Hamaas kan nama gaddisiisu mana maree kana keessatti akka harkifamu ta'uun isaas dogoggoraan seera qabeessa taasisa jechuun yaada kennani. Sagalee kennameen boodas miseensotni dhaabbata mootummoota gamtoomanii saffisaan deebii kennanii mufannaa isaanii ibsanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Filistiin Riyaad Mansuur murteen Ameerikaa kun baay'ee kan nama gaddisiisuuf kan nama dhukkubsu jechuun yoo ibsan, itti dabaluunis manni maree nageenyaa gochaa ammeenyaa kana keessatti gahee isaa isa sirrii akka hin taphanne murteen Ameerikaa kun dhorkeera jedhani. Ambaasaaddarri Paakistaan Asiim Ahimad sagaleen kun yeroo dukkanaa mana maree kanaa keessatti jechuun yoo ibsan addunyaan ilaalaa jirti, iyya daa'imman Gaazaa garaa nama nyaatu jechuunis ibsaniiru. Ambaasaaddarri Aljeeriyaa Amar Beendaajaamaa uummata Filisteen dhiifama yoo gaafatan obboleewwan Filisteen dhiifama nuuf godhaa jechuun dubbatani. Sababiin isaas addunyaan waa'ee mirgaa dubbatti, garuu ammoo kun dhorkaa ta'ee mul'ateera kan jedhan tattaaffiin keenya carraaqqiin keenya guddaadha, gimbii diddaa kana diiguu waan dadhabeef dhiifama nuuf godhaa jechuun kan dubbatani. Sagaleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroo dhiyoo kun kan kenname hooggantootni addunyaa yaa'ii waliigalaa kana irratti walitti qabamuu isaanii guyyoota muraasa dura kan Gaazaan mata duree guddaa ta'uu fi Yuunaayitid Kingdom dabalatee michoonni Ameerikaa ijoo ta'an mootummaa Filisteemiif beekamtii ni kennamu jedhamees eegamaa ture. Gaazaatti haleellaa lubbuu namaa galaafatu itti fufee jiru gidduutti namootni kumaatamaan lakkaa'aman haleellaa lafoo bifa haaraan erga guyyaa sadaffaatti deemaatii jiruun ajjeechaan itti fufee jira. Dubbiimtuun waajjira gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Olgaa Cherviko BBC'tti akka himteetti haalli magaalaa Gaazaa balaa guddaa gadi rooburraa adda miti yoo jedhan, waraanni Israa'el haleellaa Hamaasiin durfamu ammoo onkoloolessa 7 bara 2023 kibba Israa'el irratti raawwateef deebii kennuudhaan Gaazaatti duula kan jalqabde yoo ta'u namootni gara 1,200 ta'an ajjeefamanii 251 ammoo butamanii jiru. Ergasii haleellaa Israa'el Gaazaatti raawwateen yoo xiqqaate namootni 65,141 du'uu isaanii ministeerri fayyaa naannichaa beeksiseetu jira. Ministeerichi akka jedhutti hanga ammaatti namootni biroo 435 yeroo waraanaa kana sababa hanqina nyaataaf beelaan du'aniiru kan jedhe.
Koomishiniin Gamtaa Awurooppaa waliigaltee daldalaa Israa'el waliin qabu dhaabuuf yaada dhiyeessee jiraachuun dhagahame. Koomishiniin Gamtaa Awurooppaa yaada daldala bilisaa Israa'el waliin dhaabuu fi ministeerota Israa'el lama irrattis qoqqobbii kaa'uuf yaada dhiyeessee jira. Kunis tarkaanfiiwwan hariiroo Israa'elii fi Gamtaa Awurooppaa irratti madaallii guddaa kan bakka bu'u ta'uutu ibsame. Pireezidaantiin Koomishinii Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen roobii darbe yaada kana mana maree Gamtaa Awurooppaatti erga dhiyeessaniin booda taateewwan suukkanneessaan guyyaa guyyaan Gaazaatti raawwatamaa jiran dhaabbachuu qabu jedhani. Itti dabaluudhaanis dhukaasa hatattamaan dhaabuu fi gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee Gaazaa qaqqabu booji'amtoota Hamaasii kan qabaman hunda haala duree tokko malee akka gadhiifamu dhaamee jira. Tarkaanfiin kun kan fudhatame humnoonni Israa'el magaalaa Gaazaa irratti haleellaa lafoo erga jalqabanii guyyaa tokko booda yoo ta'u, qorannoon gamtaan mootummootaa gaggeessee Israa'el duguuggaa sanyiitiin yakkamaa ta'uu ishee erga mirkaneesseen boodadha. Haati manaa pireezidaantii Faransaay ragaa dubartii ta'uu isaanii mirkaneessuu mana murtii Ameerikaatiif dhiyeessuuf akka jiran himamee jira. Hewaan Shumaa dabalatasaa akka itti aanutti simbiraan geessi. Haati warraa pireezidaantii Faransaay ragaa dubartii ta'uu isaanii mirkaneessuu mana murtii Ameerikaaf dhiyeessuuf jedhame. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron fi haati warraa isaanii ragaa suuraa fi saayinsaawaa ta'e kan giifti dureen Faransaay dubartii ta'uu mirkaneessuu mana murtii Ameerikaaf dhiyeessuuf jedhu. Pireezidaantiin Faransaay fi haati warraa isaanii ragaalee kanneen kan dhiyeessaniif nama siyaasaa gara mirgaatti yookiin duudhaa ganamaatti ciccituu fi dhiibbaa uumuun beekamtu Kanaadaas Owines jedhamtuuf deebii ga'aa kennuuf ta'uu abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Dubartiin kun Biriijit Makroon wayitaa dhalatan dhiira turan jechuun odeeffannoo tamsaaste. Pireezidaantiin Makroonii fi haati warraa isaanii odeeffannoo tamsa'e maqaballeessiidha jechuun himata bananii jiru. Abukaatoon giifti duree Biriijit Makroon kan ta'an Tom Keeler BBC'tti akka himanitti maqaballeessiin raawwatame kun baay'ee kan nama mufachiisuu fi pireezidaantichii fi haati warraa isaanii suuraa yeroo giifti dureen ulfa taatee jirtuu fi ijoollee godhatanii guddisaa jiran agarsiisu dhiyeessuu ilaalchisee kan gaafataman abukaatoon kun suuraaleen akka jiranii fi mana murtiittis dhiyeessuu akka danda'an dubbatan. Miidiyaa hawaasaa gubbaatti hordoftoota miliyoonaan lakkaa'aman kan qabdu akkasumas duraan xiinxaltuu dhaabbata sirna duriitti cimtuu kan turte Kanaadaas Owines giifti dureen Faransaay dhiira jechuun irra deddeebiin dubbataa turte. Dhimmi saala haadha warraa pireezidaantii Makroon ijoo dubbii ta'uu erga eegalee waggoota lakkoofsisee jira. Keessattuu bara 2021 lammiileen Faransaay qabiyyee yuutuubii hojjetan Amaandi Rooyi fi Naatashaa Raay dhimma kaasan turan. Pireezidaantii fi haati warraa isaanii bara 2024 namooti kunneen maqaballeessiin mana murtiitti himachuun injifatanii jiru. Haa ta'u malee murtee yeroo sana darbe ragaa irratti kan hundaa'e hin turre. Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuutiin wal qabatee murteen sun haqamee ture. Pireezidaantii Makroonii fi haati warraa isaanii garuu oliyyannoo gaafachuun dhimma isaanii itti fufan. Adoolessa darbe yaada isaanii irratti dhiyaate kan gatii dhabsiisuuf ragaalee karaa amansiisaa ta'een dhiyaatan dhiisanii maqaballeessii namoota beekamoo fi yaada xiinxalaa shiira babal'istee jechuun Ameerikaatti Kanaadaas Owines irratti himata walfakkaataa banan. Egaan daawwattoota keenya oduun nuti isaa kanaaf qindeeffanne kan isin haga ammaatti daawwattan fakkaata ture. Oduu isinitti himuudhaan Meeroon Lammiisin faana xureeraa qophiileen TV mo'aa kanneen afaan biroon itti fufu isaa waliin turtii gaarii.